Ashaama harka fuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaa niwuz neetworkiidha. Oduu yeroo kanaaf qabannee jirru isinitti himaa dursa mata dureewwan oduu. Godina Wallootti waraanni faashistii Abiyyi Ahimad uummata nagaa irratti dhukaasa banee lammiilee nagaa galaafataa jira. Waraanni Bilxiginnaa godina Kaaba Shaggar Salaalee aanota garaagaraa keessatti qabeenya uummataa saamuu fi gubuun namoota baay'ee irratti miidhaa geessisuun beekame. Miseensi ABO obbo Birraa Elemoo humna Bilxiginnaatiin hidhamee jira. Balaa konkolaataa naabaa akkoo tibbeetti dhaqqabeen lubbuun namoota 3 darbeera kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Godina Wallootti waraanni faashistii Abiyyi Ahimad uummata nagaa irratti dhukaasa banee lammiilee nagaa galaafataa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti waraanni murna Bilxiginnaatiin hoogganamu uummata nagaa irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa banee jiraachuun dhaga'ame. Gaafa Majjii 28 2022 waraanni maqaa raayyaa ittisaa jedhuun Walloo keessa socho'uun aanaa Arxummaa Fursee ganda Haadhoo keessatti qotee bulaa daa'imman guddifachuu malee homaa keessa hin jirre rasaasatti roobsuun akka ajjeesan maddeen keenya gabaasaniiru. Gaafa Majjii 29 2022 ganamarraa eegaluun waraanni shiftaa Abiyyi Ahimad maqaa shanii adamsuu jedhuun aanaa baatee ganda Sallatee jedhamu keessatti uummata nagaa irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa bananii jiraachuu maddi keenya achi jiru nutti himeera. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru kanaanis lubbuu namaa fi qabeenyaarra miidhaan ga'uun beekameera. Akka namni bilbilaan dubbifne tokko jedhutti waraanni guyyaa 2 dura ganda Gurreetti baafamee namoota 2 ajjeese osoo hin deebi'in nyaannii fi dhugaatiin achumatti geeffamee fi kan jiru yoo ta'u warra waayyuu ganda Sallaatee fi Gurree gidduutti waraana kanaan dhukaasni jabaan deemaa akka jiru gabaafameera. Baay'inni namoota waraana kanaan madaanii fi du'anii hanga gabaasni kun hojjetametti akka addan bahin maddeen keenyarraa odeeffanneerra. Godinuma Walloo aanaa baateetti waraanni biibii manguddoota 4 ijoollee keessan fidaa jechuun qabanii mana hidhaatti darbachuun gabaafame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee ganda Jalleetti jedhamutti amajjii 28 2022 manguddoota umuriin isaanii waggaa 70 ol ta'an 4 qabanii ijoollee keessan bakka jiranii fidaa jechuudhaan dararaa cimaa irraan ga'uun fuudhanii deemuu maddeen walabummaa niwuz neetworkiitti himaniiru. Maqaan jaarsolii qabaman kanneenis obbo Said Ali Idris, obbo Musaa Adam Muhee, obbo Ahimad Awwal, obbo Said Siraat kan jedhaman yoo ta'an barsiisaa Said Adam Ali kan jedhamus waliin qabamuun reebichi amaan akka irratti raawwatame odeeffanneerra. Waraanni Bilxiginnaa godina Kaaba Shaggar Salaalee aanota garaagaraa keessatti qabeenya uummataa saamuu fi gubuun namoota baay'ee irratti miidhaa geessisuun beekame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa godina Kaaba Shaggar Salaalee aanota Yaayyaa Guullallee Dagamii fi warra Jaarsoo keessatti qabeenya uummataa saamuu fi gubuun barbadeessuun ibsame. Aanaa Yaayyaa Guullallee ganda Godaa Jabaa keessatti manneen qonnaan bultoota 3 kan obbo Fiqaaduu Eebbaa, obbo Biraanuu Eebbaa fi Ibsaa Baay'isaa yoo jalaa gubatu gandaalii dheeraatti mana qote bulaa tokko kan obbo Fiqaaduu Waaqee amajjii 8 2022 humni addaa Oromiyaa fi milishaan gaddaa ibiddaan gubuun barbadeessaniiru. Balaa kanaan qonnaan bultoonni manneen jalaa gubatan da'oo dhabanii rakkoo keessa kan jiran ta'us odeeffanneerra. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa Bilxiginnaa aanaa Dagama ganda Yaayyaa Harootti beelladoota manaa qonnaan bultoota jalaa humnaan saamuun qalachuun beekame. Gochi kun godina kanatti waggaa 2 dura eegalee osoo adda hin citiin kan itti fufe yoo ta'u amajjii 18 2022 fi amajjii 20 2022 beelladoota qonnaan bultoota 6 obbo Ibsaa Baay'isaa fi obbo Lammaa Bookaa jalaa qotiyyoo qotisaa tokko obbo Lammaa Naga'oo jalaa ro'oota 5 obbo Naga'oo Waldee jalaa ro'oota 7 fi obbo Darrabaa Qorichoo jalaa tumaalessa tokko saamuun qalachuun ibsameera. Bilxiginnaan yeroo marii biyyaalessaa jedhu kanatti waraana uummatatti bobbaasuun namaa fi qabeenya irraan miidhaa geessisuun mariin deemaa jiru soba ta'uu akeeka jechuun maatiin qonnaan bultoota qabeenyi jalaa saamamee fi gubate maddeeniif himaniiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Gaalawoo Guutee bakka Laaloo jedhamuttis gaafa amajjii 27 2022 waraanni Bilxiginnaa manaa fi qabeenya obbo Karrasaa namarraa ibiddaan barbadeessu maddeen walabummaa niwuz neetworkiif himaniiru. Obbo Karrasaan qote bulaa abbaa maatii yoo ta'an yeroo ammaa kana ijoollee isaanii waliin rakkoo iddoo jireenyaatiif saaxilamanii akka jiran mirkaneeffanneerra. Miseensa adda bilisummaa Oromoo obbo Birraa Elemoo humna Bilxiginnaatiin hidhamee jira. Miseensa ABO kan ta'an obbo Birraa Elemoo hidhamee jiraachuun dhaga'ame. Miseensonnii fi qondaaltonni ABO waraanni faashistii Abiyyi Ahimad kaan yoo hidhu kaanis manni murtii bilisa baasus hin gadhiisu jechuun mana hidhaatti dararaa jiraachuun beekamaadha.
Kanumaan wal qabatee guyyaa gaafa amajjii 28 2022 miseensa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Birraa Elemoo magaalaa Finfinnee keessaa waaree booda kan qabaman yoo ta'u naannoo CMC jedhamutti tika waraana mootummaa Biltiginnaatiin qabamanii hidhamuu maddeen keenyarraa qulqulleeffannee jirra. Obbo Birraa Elemoo sirna Biltiginnaan yeroo adda addaatti qabamanii hidhamaa kan turan yoo ta'u badii qabaatanii osoo hin taane miseensa adda bilisummaa Oromoo ABO waan ta'an qofaaf dararaa fi hidhaan irra deddeebiin irratti raawwataa jiraachuun gabaafameera. Yeroo darbe Oromiyaa Hararitti miseensa gumii sabaa ABO kan ta'an obbo Oromsis Elemoo hidhanii jiraachuun ni yaadatama. Waggaa 3 oliif manneenidha adda addaa keessatti dararamaa kan jiru qondaalli adda bilisummaa Oromoo Konoleel Gammachuu Ayyaanaas gaafa 27/2022 mana murtii waliigalaa federaalaa kiiloo 6tti dhiyaachuun ammas beellamni biraa qabamee jira. Haaluma kanaan gaafa guraandhala 3/2022tti beellamameera. Konoleel Gammachuu Ayyaanaa yeroo adda addaatti mana murtiitiin bilisa jedhamanis humnoota mootummaa Biltiginnaatiin akka hidhaarraa hin baane dhorkamaa turu gabaasaa turreerra. Balaa konkolaataa aanaa Baakkoo Tibbeetti qaqqabeen lubbuun namoota 3 darbe. Balaa konkolaataa godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti mudateen lubbuun namoota 3 darbuu kominikeeshiniin aanichaa BBC'tti himeera. Balaan kun magaalota xixiqqaa aanichaa keessaa Tibbee fi Shobokaa jedhaman gidduutti kan qaqqabe yoo ta'u konkolaattonni fe'umsaa 2 walitti bu'uun kan raawwate ta'uun himameera. Kominikeeshiniin aanichaa akka jedhetti konkolaataan wal harkisu abbaa gommaa 11 dhagaa cilee Wallaggarraa fe'uun gara Finfinneetti deemaa ture. Konkolaataan biraa abbaa gommaa 10 ta'e immoo Finfinneerraa ashaboo fe'ee gara lixaatti deemaa kan ture osoo imalarra jiranii Shobokaa fi Tibbee magaalota jedhaman gidduutti riqicharratti walitti bu'uun lubbuun namoota 3 battala darbuun gabaafameera. Konkolaattonni lamaanii fi reeffi nama tokko erga gubatee yoo baafamu kaan gubatamanii waan dhumaniif homtuu akka hin argamne aangaawaan achi himeera. Akka odeeffannoo argannetti yoo ta'e konkolaattonni walitti bu'an waan gubatanii dhumaniif lakkoofsa gabatee isaaniillee yeroo balichi ga'etti adda baasuun hin danda'amne jedhameera. Kana qofa osoo hin taane eenyummaa konkolaachistootaas baruun rakkisaa akka ture himaniiru. Kunis sababa waraqaan eenyummaa fi ragaaleen isaanii walumaan gubatanii fi balaan abiddaa mudate akka malee hamaa waan ta'eef lubbuu namaa oolchuuf yaaliin taasifames akka hin milkoofne himaniiru. Sababii balaa kanaa saffisa humnaa olii akka ta'es eeraniiru. Qabeenyi gubatee manca'es hammam akka ta'uu danda'u tilmaamuun rakkisaa akka ture ogeessi aanichaa obbo Dagguun BBC'tti himaniiru. Uummanni bishaanii fi biyyee itti guuruun akka balaan abiddaa sun hin babal'anne ittisaa turuus odeeffanneerra. Godina Shawaa Lixaatti balaan konkolaataa irra deddeebiin qaqqabuun lubbuu namoota hedduu galaafataa akka jiru eeruun xiyyeeffatamuu akka qabus qaamoleen adda addaa dhaamaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffannee sangammaa ture qophiilee walabummaa Niwus Neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna. Akkuma manguddoon keenya warri seenaa beekan, warri taarika beekan dubbatanitti lafa ammeenyaa olii ilmaan Oromoo irratti dalagame. Bara 600 dura bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti
Oromoota haala addawaadhaan qophii meeshaa Afrikaa kan bonjaa fi eeboo kan immoo wantee biran dabarreen madaafaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti murame lafa kanatti hayyoota keenya teettuutu harmi irraa muramee ilmoo ishii akka hin hoosifne godhame. Lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan hin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jechuudhaaf bakka hammeenyaa olaanaa itti dalagan. Haa ta'u akkuma har'a waliin argaa jirru hayni uummataa tokko hammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Uummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Har'aas ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu har'allee Oromoon bilisummaadhaaf har'allee Oromoon mirga dhabe mirga isaa harka ofii deeffachuu barbaachisu irraa kan dhufe jechuudha. Yaadannoon kun kararraa asitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in kan hanga maayyiitti fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa itti ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akaakayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti seenuu qabnu jechuudha. Guyyaa kana waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan. Waan har'a keessa jirruuf ammoo kan barnoota nuu kennu kanii akka of hin daganne nu godhu kan diinaa fi fira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nuu taraaranii bira dabarsee irra ijjannee isarra dhaabbannee fuuldura tarkaanfachuudhaan qabsoo keenya wallaansoo keenyaan mirga keenya harka keenya galfachuudhaaf bakka kana gahuu danda'uu keenyaan ammoo kan itti gammannu jechuudha. Aanolee kanaan dura manguddoo dulloota keenya qofaatu warri akka duratti jalqabarra dubbatanii dhoksaadhaan galgala ilmaan isaanitti himu yookaan nama gamaa ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkinna kenni jiramoo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hantuu akka aanolee faa kan uummata Oromoo irratti bakka dalagamte irraa kan ka'e bara 600 dabranii uummanni Oromoo biyya isaa irratti maalin tokkoffaa maalin lammaffaa maaliffaa jedhamee inni maayyicha lakkaa'amaa bahe. Irra hedduun keessan ni beektanii jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu. Biyya isaa irratti afaan isaa dubbatuun har'allee sadarkaa gulantaa magaalota keenya kan katamaa keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye sadarkaa jirru jirra jechuudha. Hammeenya diinni nu dalageen taarika keenya hangi beeknu baay'ee xiqqaadha jechuudha.
Aadaan Oromoodhaa aadaan bareedaan aadaan boonaan ilmi Oromoo kan duratti gaafa bilisummaadhaa hogguu abbootiin nu himan hogguu barruulee warra alagaa tokko tokko kan bubuutee hafteerraa arginu haalan nama boonsu sun awwaalamee dhokatee aadaa wallaaladhaa jedhamee lafatti darbatameetiin hin ture jechuudha. Galata ummata keenyaa abbootii keenyaa kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu ga'anii fi ammas qabsoo keenya keessumaa galata adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kan har'as murannoo kan qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu ni dandeenya. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan seenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuun akka hin jiru jechuudha. Hiree ummata Oromoo kan murteessu ummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu ummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jayyoota keenyaa seenaa warra aanoolitti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo ummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani jechuudha. Egaa guyyaa kabajamaa yaadatamaa bara 100 guutuu awwaalame kana har'a warra marraa duraatiif yaadatu bakka kanattis argamee kabaju ta'uu keenyaan hedduu itti gammadaa hundi keenyaa'u ummanni Oromoo bakka iyyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warri haaloletti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon amantiin adda hin bahu Oromoon gosaan adda hin bahu lagaan adda hin bahu gaaraan adda hin bahu Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Kan warra biraa nurra murteessisuuf dhiigee dhiiboo haabbatu. Dhaabni akka kan uummata Oromoo